Xanneen nama dha'e yeroo jedhan dhageessanii beektu? Haa ta'u malee xanneen maali? Namoonni baay'een xanneetu dha'ee ajjeesee midhaan hin qabamne jechuu dhageessaniitu ta'a. Akkam jirtu maatiin yeroo fayyaa guyyaa har'aa mata duree xannee jedhu jalatti xanneen maal akka ta'e dhuguma nyaata dhabuun dhufamoo dhukkuba mataa isaa danda'edha kan jedhu walumaa ilaalla. Hanga xumuraatti nu waliin turan affeerrii keenya. Maatiin yeroo fayyaa laayik gochuun eegalaa, yoo mana keenyaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa jecha garuma viidiyochaatti waliin haa ceenu. Dhukkubni xannee dhukkuba hamaa kan nama teessisu yookiin albaasuu dhukkuba cimaadha. Addunyaa hunda irratti kan beekame iyyuu jabana kana kan baay'ee argamuu fi argamuu danda'u biyyoota booddatti hafan keessatti. Jarmeen dhukkuba kana fidu akkuma baakteeriyoota dhukkuba adda addaa fidanii ija duwwaadhaan arguun hin danda'amu. Dhukkubni kun yoo nama qabe yeroo gabaabaa keessatti bishaan dhagna namaa keessa jiru karaa nama teessisuun yaasee fixuudhaan dhukkubsataa kana cooloksee yookiin goggogsee ajjeesa. Dhukkubni xannee kun kan inni nama tokkorraa nama biraatti darbuu danda'u keessisaan jarmii dhukkuba kanaa qabu nyaataa fi bishaan namatti ogguu dabalamu. Namni fayyaa nyaata kana nyaachuu yookiin bishaan kana dhuguudhaani. Kanaaf dhukkuba kana daddabarsuuf qulqullina ofii, qulqullina nyaataa fi dhugaatii dhabuun akkasumas qulqullina naannoo dhabuun qooda olaanaa qaba. Keessumaa bishaan jarmii kana qabu yoo dhugan. Qurxummiin tokko tokko yookiin sheel warri elellaa qaban jarmii yookiin raammoo dhukkuba kana fidu baatanii waan deemaniif qurxummiiwwan kana utuu hin bilcheessin nyaachuun akkasumas harka qurxummiiwwan kana ittiin qabataniin sirriitti yoo dhiqachuu baatan dhukkubni xannee nama ni qaba. Biyyoota guddatan yookiin badhaadhina keessatti dhukkubni xannee yoo argame isa karaa qurxummii daddarbudha. Dhukkubni xannee kun al tokkotti namoota baay'ee kan inni qabu bonaa fi arfaasaadha. Kunis kan akkas ta'uuf namoonni yeroo akkasitti kan caalatti bishaanitti dhimma bahani. Dhukkubni kun ijoollee umuriin isaanii waggaa 2 gadi ta'e keessatti hammeenya hin qabu. Ofirraa ittisuuf kan gargaaru waan dhalootaan aannan harma haadha isaanii keessa jiru waan fudhaniif jedhamee amanama. Warri baay'inaan dhiigni isaanii oo ta'e dhukkuba xannee kanaan qabamuuf carraa isaa ol'aanaa akka ta'e ni beekama. Akka qorattoonni fayyaa tokko tokko agarsiisanitti. Xanneen afaan Ingiliffaatiin kooleraa jedhama. Xanneen yookiin kooleraan maal akka ta'e akkamitti akka nama miidhuu waliin ilaalleerra. Amma immoo mallattoo xanneen yookiin kooleraan maal akka ta'ee fi ittisni isaa maal akka ta'e walumaan ilaalla. Jarmiin dhukkuba kana fidu yookiin vaayiroo kooleraa gara namaatti galee guyyaa 2 hanga guyyaa 3 booda kan garaa dhukkubbii hin qabne bishaan kan ta'e garaa kaasaadhaan dhukkubni kun battalatti jalqaba. Jalqaba duraa bifti garaa kaasaa kun bunni yookiin ogguu ta'u gara boodaa keessa bifa bishaan ruuzii affeellame yookiin bifa dhamaa fakkaata. Foolii hin qabu. Yeroo baay'ee dhagna gubaa hin qabu. Namni dhukkubni xannee qabate qaama isaa hunda keessatti dhukkubbiin irree itti dhagahama. Garaa hammeessaa hin qabu garuu haqqisaa yookiin balaqqamsisaan ni jiraata. Waan bishaanii fi soogidda qaama keessa yaa'uuf namni dhukkuba xannee qabu kun bishaan ni dheebota. Dadhabbiitu itti dhagahama. Lafa taa'ee ogguu ol ka'u lafatu itti mara. Onneen isaa dafee rukutu yookiin dhiiggisi dhiiga isaatii ni jarjara. Yoo wal'aansa fayyaa hin argatiin ture yookiin bishaan soogidda dhabe dhukkubichi itti hammaatee waan fincaa'ullee qaama isaa keessaa dhabee fincaan dhabama. Dhiibbaan dhiigaa yookiin dhiiggisni dhiigaa paalsiin ni dhabama. Ijji dhukkubsataa kanaa gadi gala ni boolla. Nama dhukkubsataa sanaa akka gogaa harka bishaan keessa ture shuntuurrata fakkaatu ni shuntuurrata. Achumaan akka nama hirriibni rakkisaa jiru fakkaatee namni dhukkuba kanaan qabame of wallaala. Yoo wal'aansa fayyaa hatattamaan argachuu baate kaleen nama dhukkuba kanaan qabame hojii isaa hojjechuu dadhaba. Yoo namni dhukkuba kanaan qabame wal'aansa fayyaa hatattamaa argate balaan kun hundumtuu akka nama irra hin geenye ni taasifama. Yoo ga'es dafee fayya. Akkuma kanaan olitti jedhametti dhukkubni xannee kun bishaanii fi soogidda dhagna namaa keessaa fixuudhaan nama ajjeesuu waan danda'uuf nama dhukkubni kun qabeef yookiin walumaa galatti nama dhukkubni garaa kaasaa qabeef bishaan soogiddatti bulbulamee
baay'isanii kennuufiin baay'ee barbaachisaadha. Utuu itti jabaatee miidhaa du'aa ittiin fidin dafanii mana wal'aansa fayyaa dhukkubsataa kana geessuun barbaachisaadha. Keessumaa ijoollee dullootaa fi kan dhukkuba biraa kan akka HIV/AIDStiin qabaman qaamni isaanii hubamee jiru keessatti dafee balaan du'aa dhufuu waan danda'uuf daddafanii mana yaalaatti geessuun barbaachisaadha. Akkuma beekamu karaa jarmiin dhukkuba kana fidu karaa bishaanii fi nyaata qulqullina hin qabne waan ta'eef dhukkuba kana ofirraa ittisuuf qulqullina bishaanii fi nyaata eeguun waan filatamaa hin qabnedha. Bishaanii fi nyaatni bakkee nama wajjin akka wal hin arganne gochuudha. Kana gochuun ammoo kan danda'amu hundumtuu mana fincaanii ijaarratee itti fayyadamuudha. Erga mana fincaanii dhaqanii boodaa fi utuu nyaata hin nyaatiin harka ofii dhiqachuudha. Egaa kabajamtoota maatii yeroo fayyaa hubannaan dhannee irratti argattan hubannaa duraan qabdan waliin madaaluun odeeffannoon keenya faayidaa qabeessa ta'e yoo argattan sheer gochuun namoota biroos hubannaa dhukkuba kana irratti qaban akka fooyyeffatan godha. Dhanneen yookiin kooleeraan naannoo keessanitti maal jedhama? Koomentii jalatti nuuf barreessaa. Viidiyoo biroon amma wal arginutti nagaan nuuf tura.